السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رمو أكم جرتان نجا كيسني بقربين ساعتي تنام سنجه أرانتنا ديبي جبابا والروتا الرجي شركي متي كتابة قرآن الرجي شركي لا جو نوفيدا نعمل سيسا والروتا جوف warroota sheekutii keenya keekaa jiru kanaaf deebii gabaabaa deebisuu barbaada. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Yoo isin tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada keessanillee irratti kennachuu dandeessan erga viidiyoo dhageeffattanii fixan booda. Okay, namoota feesbuuka kanarratti waa'ee amantiidhaa fi waa'ee aadaa wal qabsiisuu fedhu jira yeroo hedduu. Amantii muslimaa warroota maqaa xureessuu fedhu jira. Warroota wanti tokko yeroo ta'e waan san daama godhatee sheekutii keenya arrabsuu sheekutii keenya maqaa hin taane irra kaa'utu jira. Warroonni akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Oromummaan waan biraa, amantiin waan biraa walitti dhufu jechuudha. Nuti ummanni muslimaa amantii teenya lubbuu teenya oromummaan eenyummaa keenya akkasi. Okay, waa'ee irreechaa kana ilaalchisee irreechi shirkiidha moo shirkii miti kana beekuudhaaf dirqama sheekutiin keenya dhuftee si waliin falmaa si waliin wal mormuu barbaachisaa miti. Kana irreechi shirkiidha moo shirkii miti sheekutiif ulamaayota gurguddoon osoo hin gahin ani darasaa juuza 20ffaa barachaa jiru gaaffii kana si deebisuu ni danda'a jechuudha. Okay, gabaabumatti irreechi shirkiidha moo shirkii miti gaaffii jiruuf. Okay, ati huccuu aadaa kee uffattee irreecha irreeffachuudhaaf yookiin aadaa irreechaa kana irreecha kabajuudhaaf huccuu aadaa keetii uffattee bishooftuu deemta. Achi deemtee baala jiidhaa qabattee waaqa gurraacha, waaqa garaa garbaa, leemmuu garaa xaliilaa, waaqa akkasuma ta'e, waaqa akkasuma godhe, waaqa abaluuf akkas ta'e jettee achirratti waaqa qabatta. Kun shirkiidha. Kun dhibbaa dhibbatti shirkii ta'uusaa jala mureetti sitti himu. Kana beekuudhaaf sheekotii sin dhuftee quraana adda addaa yookiin hadiisa kun shirkii miti kan jiru si waliin wal mormuun hin barbaachisu. Kana ani darasaan siif hin deebise. Okay, ati achirra dheeteeti waaqa gurraacha, waaqa leemmuu xaliilaa, waaqa garaa garbaa achi dheetee kadhatte jechuudha. Okay, suuratul ikhlaas keessatti maal jedha? qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. الصمد الذي لم يولد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. كان بينه قبل جدّه ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثل الشيء. ربي هندلته هندلوس ربي بفتي إساء الدنيا تنرى وان تكتن فكر. إن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثل الشيء. وان تكتن وان الدنيا تنرى وان تكتن فكر. أتجري ربي قراجة
واقع أستغفر الله كن شركي كن يفيفو متى نساء شركي كن أكا شركي ده لبادي بدي إفادة برد بريس يرو متى حدثوا كواني جاني أجلني غبار أسنتي كنني أمة مسلماتي متى حدثوا دور كذا أمة مسلماتي دور كامتي أمة مسلماتي كتاب حديثي أمة المسلمات كتابها إن حدثين جو وبليسو ديركم حديثني الرجي دور كذا جي si kamu jiru amantii muslimaa kitaabni waa hunda guututti dhibbatti jira jechuudha. Kunoo deebii irrichi shirkii miti ka jiru kunoo gabaabumatti si hime achi dheeyitee waaqni akkasii waaqni akkanaa kun shirkiidha. shirkii dhibbatti yeroo hedduu yeroo wanni Oromoo tokko ka'ee amantii warra cinaa kaasuu jira osuma sheekutiin gabbaatiin dubbanne osuma sheekutiin waan tokko hin jenne sheekni abaloo akkana jedhe sheekni abaloo akkana jedhe hadiisa irraa nuu fida kitaaba irraa nuu fida sheekutii akkasiitti akkana jettanii itti himna. dirqama kana dhuftee ulamaa'onni keenya sheekotni keenya kabajaa qabdi yeroo waa'ee kanaa kanaaf si waliin feesbuuka irratti falmaa gaggeessanii qaban hawaasa isaanii barsiisan ummata isaanii diin isaanii barsiisan ati Ahmad Basane Baale yeroo hedduu sheekotii keenya qayyita sheekotii keenya arrabsita akka nama arabiif godhu arabii namni sii katabe feesbuuka kee irratti barreessita jechuudha. waa'ee duraan laaqqattu waa'ee kee itti fufi siyaasaa kee obbodiyoo faarsi waa'ee sheekotii keenya irraa dhaabbadhu. sheekotiin hawaasa isaanii waan ergamaa keenya rasuulli sallallahu alaihi wasallam dabarsaniif waan kitaabni ajajan waan beekan irraa hawaasa isaaniitiif dabarsuun dirqama. ati bakkuma hunda seenii sheekotii keenya kun akkas ta'e kun akkana ta'e akkana qabu jettee uummata adda addaati waan ni gootee feesbuuka kee irratti dabarsite. akka nama arabii sirriitti beeku achirratti katabdee sheekni abaluun dhufee kan maraatu aslan anta ma ta'rif tuktub arabi لأنه أنا أعرف منه لهجتك. الواحد اللي يعرف عربي لازم يعرف ينطق كلمات. طيب أنت ما تعرف تنطق كلمات زي الناس كيف تعرف تكتب؟ لأنه في أحد غيرك اللي يكتب لك. بطل لا تعمل زحمة على الفاضي. nuti muslimni amantaa teenyaatu waa hunda nu dursa itti aanee oromummaa. amantaan teenya lubbuu teenya yoo namni tokko diina islaamaa irratti maqaa qabeessuudhaaf waan biraa kan godhu ta'e waan san deemnee shahiiditti taane jechuudha. lubbuu teenya dabarsanii diina islaamaatiif jechuudha. islaamummaan nu qabatu waan ta'eef mana keenya
kan baru islaamummaatu nu waliin seena malee oromummaan nu waliin seena. Kanaafuu warroonni aadaa amantii tokko godhee hawaasa muslimaa amantii muslimaa xureessu hawaasa muslimaa shororkeessu warroonni akkasiisan nurraa dhaabbachuu qaban. Amma waa'ee irreecha kana ilaalchisee irreechi akka tokkotti sirrii ta'a jedhee yaadaan. Fakkeenyaaf biyyoota muslimaa adda addaa keessatti musliimoonni hundi aadaa adda addaa qaba. Namuu aadaa of danda'e qaba. Aadaa isaa san yeroo cidhaa, yeroo gammachuu, yeroo waan tokko kabajuuf deeman aadaa isaanii san uffatanii ittiin boonan, aadaa isaanii san agarsiisan, aadaa isaanii san guddisan. Kuni dhugaadha ni jira. Garuu irreechi kun akka kiyyaatti ani yoo huccuu aadaa keetii uffattee Arsiinis aadaa qabaa, Harargeenis, Iluunis, Wallaggaanis, Booranaanis, Jimmaanis, kutaan 12 Oromoo hundinuu aadaa isaanii uffatanii yoo uummata Oromoo waliin achitti tokkummaadhaaf jechuudha, tokkummaa uummata Oromoo cimsuudhaaf yoo achitti argamanii aadaa isaanii sanii boonanii achirratti kan mul'atan yoo ta'e bakka shirkii san bakka baala qabatanii bishaan irra dhaqanii waaqa gurraacha, waaqa garaa garbaa, leemmuu garaa xaliilaa bakka ja'an san dhaquu baatanii aaduma isaanii agarsiifatanii deebi'an. Kuni waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Garuu akka kiyyaati yoon dogongore kanaafillee dhiifamu akkasitti malee irricha ummata amantaa waaqeffataa qabu waliin deemtee irricha san dheeyxee bishaan sanirra qabattee malkaa sanirra achirra teessee rabbi kadhachuu